السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابجمتوتا في داوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل أهلي ماوروتو ويلكام الشمار كفوني عندي كيسنو على في كيسا تكا قدام انتي كتا غندا سونجني بقى جراتني إيجا وردفتوتا كيا وروني يوتيوب شانل كيا فاروتاتن أسمون سبسكرايب لايك شير قدا وروني جلق برهان قمنا نورتفاتورتاني مو غلطوما لايكي شير قدا غلان كيسان دجا هاتو Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya kanarraa waa'ee maakiif ibsishaati. Maashaallah tabarakallah jaalalli ibsishaaf maakii guyyaa guyyaan hedduu akka ijoollee tana lamaanii jaalalaan gammachuun gizee maraa wajjin kolfee miidiyaa kanarraa dabarsaa jiru hin jiru. Kabiraa immoo osoo wal jibbuu osoo wal arrabsuu osoo waan hin taane waliin jedhu gizee dabarsaa ijoolleen tun lamaan immoo kaayoo isaanii karoora isaanii hawwii isaanii yaada isaanii rabbi galmaan haa ga'uu fi haadhaaf abbaa manaa rabbiin walii isaan haa taasisu. Akkuma amma miidiyaa irraa wallaalanii wajjin taphatanii wajjin kolfanii wajjin bohaaran kanatti borummoo nama haadha manaatiif abbaa manaa ta'eetiniin bakka tokko wajjin jiraatu rabbiin isaanii haa taasisu. Ijoolleen tun gizee hedduu kolfaan taphaan akka diraamatitti tiiktookii kanarraa yeroo dabarsanii jechuudha. Osoo namoonni hundi isaatu waan hin taane afaan hin taane haasa'u takki waan gaarii hojjettu takki immoo taphatee diraaman gizee isaa dabarsuu osoo wanni hedduu jiru. Waa'ee dhiira dubartii wajjin osoo taphatu waan biraa keessa galchee gasii qaama ishii ergitu malee jedhee dararaa kanarrallee barumsa fudhattanii warroonni shamarranillee ka dhiirallee ka waan fokkataa ka arraba fokkataa jecha waliin taane waliin jettan osoo kolfitanii wajjin taphattanii waan gaarii yoo dabarsitanillee miidiyaa kanarra dabarsitanii kolfitanii wajjin taphatanii akka ijoollee kanaatti gizee dabarsitanii. Kanaaf ijoolleen tunniin lamaan namatti tolti jechuudha. Gizee miidiyaa kanarra taphataatiin kolfaatiniin akka diraamaa dalagaa haadha eebalu abbaa eebalu waliin jedhaatiniin kolfaan gizee isaanii dabarsanii miidiyaa kanarratti taphatanii namni illee isaa yoo laalesanii itti bohaara. Akkasuma jaalalli isaanillee bakka haa ga'u galma haa ga'u jaalalli isaanillee keessan yaanni keessan wanni yaaddan hundi akkuma isin yaaddanitti bakka isinii haa ga'u. Jaalalli keessan lamaan hedduu isinirraa bareedaa yoo taphattanillee yoo diraamaa dalagdanillee yoo waliin jettanillee walimarraa bareeddanii jechuudha. Rabbi bultii keessan bultii waliin ijaarattanii bakka tokko geettan rabbi haa godhu. Kanaafi warroonni gandummaa wal arrabsitan warroonni maqaa hokkataa wal arrabsitan osoo akka ijoollee tanaatitti taphattanii diraamaan qalbiin gizee dabarsitanii yoo laayivirra seentanii taphachuu eddanillee warroonni afaan fokkataa haasoftan afaan ajaa'aa fokkataa jechuudha. Akka ijoollee tanaatitti taphaan qalbiin osoo taphattaniitiin gizee dabarsitanii namni jiruufuu gizeefuu argee waliin arrabsu argeetu hawwii waliin ba'u jechuudha. Kanaaf odda miidiyaan tiiktookii kana dhufee nama kenna achirra arginaa nama kennatti bohaarraa duraawwanni akkanaatu hin jiru bilbilaanuu wal arganii wal dubbisuunuu hawwiidha. Amma tiiktookiin kun dhufnaan malee wayii duraanii namni gandummaan afaan fokkataan wal argee wal arrabsu jira. Amma tiiktookiin kun dhufnaan namni akka nama wal bira jiru akka mana ofii jiruutitti bakka tokkotti taa'ee wal yaada bayaa wal bohaarsaa waan gaarii waliin jedhaa waan gaarii walii dabarsaa wal kolfisiisee wal mirqaansee wal taphachiisee wal bira adeema. Duraan amma namni sarratanyaa nama Itoophiyaa tokko wal arguuf hawwiidha. Yeroo wal argan immoo nama hawwii guddaadha jechuudha. Yeroo wal argan wal bira adeemuu nama ulfaataa jechuudha. Amma garuu tiiktookiin kun argamnaan namni wal bira taa'ee laayivii banatee wal arrabsuu qofa wal qooduu wal arrabsuu duraan walumaa arguun Itoophiyaa maa ta'u malee walumaa arguun hawwiidha. Namni duraan akkanatti waliin qooduu waliin arrabsu kana qooduu dhiiftanii arraba dhiiftanii afaan fokkataa kana dhiiftanii jiruun duniyaa tunuu gabaabdha. Kan hagam namni jiraatu namni hoggaa 100 irra hin jiraatumi haga jiran sanirra waan gaarii dabarsanii kolfanii taphachuu akka ijoollee tanaa waliin taphachuu diraamaa dalaguu rabbi jaalala isaanii karoora isaanii galmaan haa ga'uu fi jaalalumaan kolfumaan taphaan diraaman
yeroo isaanii dabarsanii jechuudha billee seenan gandummaan faarsanii naman arrabsanii afaan fokkataa naasaanii kanaafi akkuma isaanii kanatti taphaan jaalalaan gammachuun waliin dabarsaa maakiif ibsisha rabbiin hawwii keessan jaalala keessan galmaan isiniif haa ga'u hawwii keessan bakkaan isinii haa ga'u namatti toltanii jechuudha miidiyaa kanarraa kolfuu malee taphachuu malee diraamaa dalaguu malee naman arrabsitanii afaan fokkataa naasaanii jechuudha rabbi bultii keessan galmaan isinii haa ga'u akkuma amma miidiyaarraa wallaaltanii wal hawwitan kanatti nama miidiyaa marra laalee wal hawwu osoo hin taane nama wal bira ga'ee hawwii wal ba'u rabbi isin haa taasisu kanaafi isin tapha keessan diraamaa keessan qaldii keessan ittuma fofaa jabaadha warri wal arrabsu warri wal xiqqeessu warri jechan taane namaan jedhu isinirraa waa barataa jechuudha nama bohaarsuu malee nama kolfisiistanii nama taphachiisuu malee afaan fokkataan isinirraa hin ba'u rabbi isin haa guutu muraada keessanii akkuma kolfitanii taphattanii namni isin kolfitanii taphannaan namni hedduun isin laala kanaafi jabaadha ammallee kolfa keessan tapha keessan qaldii keessan itti fufaa rabbi bultii teessanillee ibsishaa fi maakii rabbi isiniif haa ijaaruu galma haa ga'u bultiin teessan galma haa ga'u akkuma san warqii walii bituu jaalala waliif ibsuu waliin taphachuu galmaan rabbi isiniif haa ga'u baay baay hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya karraa kana fakkaata hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay baay turtii gaarii bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.